Rakkoo keessa jira waan ta'eef ani Adama birrii kuma afagaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jecha armadura miidhamaa dubbifnee kamiidhee seeran gaafanna jechuun kenna ni yaadatama. Egaa namni kun nu miidhee jedhanii nama himatan keessaa isa tokko. Lakki anaa miti nama biratu na miidhee jedha. Maqaan kee? Jamal Muhammad Aman Qabato. Jamal Muhammad Aman Qabato. Maal rakkoon kee maaliif? Rakkoon kiyya namatu mallaqa na saame. Namatu mallaqa si saame? Namatu mallaqa na saame. Kana yoo jettu maal jechuu keeti? Fiizaa hoomaan dalaga jedhee ijoollee ollaa, ijoollee firaa, ijoolleen birrii narratti erganii fiizaa baasee tikeettii muree tikeettii illeen fiizaalleen feekii akka ta'e. Kana jechuun ijoolleen daayirektii sitti dhufan jechuudha? Ijoolleen daayirektii natti dhufan. Ijoolleen ijoollee firaati. Ani dallaalaa miti. Ijoolleen ijoollee firaati. Ani dallaalaa miti yoo jettu maal jechuu keeti? Ijoolleen dallaala jedhanii sitti dhufanii mima? Ijoolleen ijoollee firaati. Walumaa galatti namni hin jira jedheeni. Dhimma kana naa xumuri jedhee kasitti dhufe ijoolleen kun dhimma kana nuu xumuri jedhanii kan dhufan sitti moo namicha kanatti? Dhimma kana nuu xumuri jedhanii na dhufanii na amananii. Sitti eega dhufan ati fuutee namicha kanatti dabarse? Ani fuudhee namicha kanatti dabarse. Namichi kun fiizaallee tikeettii illee eega baaseen booda birrii ijoollee tanaa tarakkabeef. Namicha kanaan wal beeytaniis? Namicha kanaan wal beeynaa wal beekumsa naannoo mana wal bira galla malee naannoo isaa eessa akka ta'e arsii akka ta'uu ni mata. San dura nama biraa sii fidee jira biyya kana? Inni oofaa ture biyya hoomaan kana oofaa ture ofumaa jechuudha. Gara biyya kanaa hoo nama biraa sii fidee beeka? Gara biyya kanaa ofii naa fideen beeku. Nama biraatiif hoo fiduu beekta? Nama biraati namni inni fideef hin jira namni fiizaa baaseef hin beeka. Okay, ammatti maaltu si mudatere? Ammatti mucaan kun fiizaa kana baasee eega fiizaa baaseen booda tikeettii illeen fiizaalleen feekii ta'uu isaa ijoolleen boolee deemanii boolee seenanii boolee keessaa yaa'an. Baay'inni ijoollee kanaa meeqa? Nama 10. Namni 10 kun tokkoon namoota birrii meeqa kafalan? 360 kafalan. 360 keessaa bu'aan ati argattu meeqa ture? 40 qofa ture 320 gatii fiizaa kafaleera. Isaaf meeqa kennite tokko namoota? Tokko namootaatiin 320 narraa fudhate. Kana jechuun namoota 10 irraa 320 fudhate jechuudha? Miiliyoona 3.2 narraa fuudhee jechuun walumaa galatti darratanii. Waliigalatti miiliyoona 3.200 jechuudha. Waliigalatti miiliyoona 3.200 narraa fuudhee jira. Viizichi guutumaan guututti 4G'di. Fiizaan guutumaan guututti 4G'di. Tikeetti noo? Tikeetti illee guutumaan guutu 4G'di. Amma haala maalii keessa jiran ijoolleen? Ijoolleen amma haala maatii wal miidhuu haala taane keessa jiranii ani bakka hafala dhabee jira. Gara harkaa bahulleen qabu ani ijoollee firaatii nama qe'eeti waan godhanna haa godhanii. Ati hoo haala akkamii keessa jirti? Ani haala hamaa haala namni dubbatu hin dandeenye haala hamaa keessa jira. Haala hamaa haala silaa dubbatamuu hin dandeenye keessa jira. Okay. Qoy tasgabbaa'ii odeeffannoo kana qabatamaa fi qabatamatti naa kenna. Okay. Odeeffannoo kana qaama dhimma ilaallatuuf geessitee jirta? Qaama inni namni dhimma ilaallatuun hin geenne amma kun ambaasii deemee furmaata akkanaa gootaniif ani gara keessan dhufe. Gara ambaasiitti maaliif hin deemin duruma? Furmaata gara keessan kana isin mari'achiisee gara ambaasiitti deemuudhaaf jechuudha. Haala akkamiin na barte ati? Ani haala isin bareen isin tola ooltummaadhaan nama gargaaruudhaan waan beekamtaniif haala kanaan isin beeka. Odeeffannoo kana hawaasa biraan akka ga'u fedhii keetiin waraabbamaa jirta moo dirqii? Fedhii kiyya. Furtama sibira galeessan deebisuuf qophiidha? Ani jechuun maal akka ta'uun qabu mucaan kun naa qabamuu qaba. Ani akka ta'uun qabu waan ta'u. Amma ijoolleen si qabatuuf deemaa jiru. Ijoolleen na qabachuuf maatii kiyya duulaa jiru. Ani amma rakkina hamaa keessa seenee jira. Ani jechuun waan keessa jiru ani dubbadhee hin danda'u. Hawaasni bal'aan haa dhaga'u malee ani waan tokko dubbachuu hin danda'u. Mucaan kun ammoo bakka argametti naa qabu. Mucaan kun jiraataa biyya kamiiti? Jiraataa biyya UAE keessa jiraata. Biyya kana keessa jiraata. Biyya Imaaraatii kana keessa jiraata. Itti dhiyeenyaan beeyta ture? Itti dhiyeenyaan akka itti wal beeynu mana ijaazaa mana bakkee gallutti jechuudha. Balballi isaatiif balballi kiyya wal bira waan kana dalaguudhaan isa beeka. Amma immoo inni akka itti na shawwate fiizaaf tikeettii muree na ergee birrii isaa muluu julmaa akka kan. Jalqaba viizaa fi tikeettii gaafa sitti ergu osoo qabdii tokkoon galchin shakkuun turre? Qabdii tokko osoo hin galchin shakkuun turre maaliif shakkaree qabdii takka hin galchituu fiizaa sii baasaa jedhee fiizaa nama awwala fiizaa nam jaha baase. Si malee namoota biraatiif baasuu quba qabda? Ijoollee biraa baasee ijoollee ofiitii baasee hin jira ijoollee ofii baasee inni oofee hin jira mataa isaa. Yeroo ammaa kana ijoolleen inni gara Oomaanitti geesse kaati beektu jiru? Kan beeku hin jiru garuu ijoollee akka inni geessaa turedha kan beeku odeeffannoo isaarra. Geessuu dhabuu maaliin beeytee ijoollee kana itti kennite? Ila kun hadda bararanii boru bararanii jedhee waan inni mul'isu jira malee marrajaa guutuu sanis. Mallaqa kana daayirektii eenyurra galchan?
mallaqa kana nama kudhanii kana fiizaallee baasee tikeetti illee baasee waan guyyaa caalle keessatti ani namatti illee ergee namni sun illee riyaalitii hagam akkana dubbateen beeku namnummaan sun odeeffannoo waa'ee fiizaa kana nama homaan jiru wayiiti gurbaa. Taana jira homaan hin jira gizee birrii kana si nyaatu. Asuma jira biyya kana jira malee Imaaraatii jira. Taa'ee asuma achumaan homaan itti ijoollee ergaa. As taa'ee homaan ijoollee erga. Ati hanga nama kana abbo subhanallah yoo namarraa bahuu barbaadda akka feetetti baate. Ati soo nama lamaa sadii suunni ofiin su waan tokkoon goriin namaa kana akkamitti kennite jechuuf illee kun eega waliin galtanii walamanti maan hojjatte garuu. Amma maan naan jedha beektaa nama kana hagam tokko illee jechuun ka achi galaa ture diyaa nama san irran beektaa achuma galaa ture achumatti ol beekna. Mustee bira ture innaa haa ta'u. Amma biyya galee mucaan jedhuma. Namni kuni tikeetti illee muree fiizaallee muree kanam kudhanii fiizaallee muraa tikeetti illee mura wanta birriin galchitaa naan jedhe arabdichaa hin mura birriin galchitaa qabdii hoyituun kennituu naan jedhe ookee jennee walii galle fiiza mayyuu baasi jedheen fiizaan iskaana qaba fiizaan hoomaan kun iskaana qaba iskaanatti san murtee gaafa googilii irra galchitu aktiif jedhee sii baasa fiizaa gaafa ammoo keessa galseentee appilikeeshin nambarii an bakka san hin beeku ani bakka aktiif jedhamu kana bichaa beeka. Application numberii gaafa laalanii jedhan application numberiin guutuun isaa haqamaadha. Hin mul'atu jechuudha. Application numberiin kafiisa. Innaa keessa seensa barbaada sun siistama keessa sirri seenanii nama hubannoo barbaada. Innaa ijoolleen tuni silaa gaafni jarri barartu Agustii gaafa 25 galgala sa'aatii Itoophiyaa 4:20 ture. Amma maan naan jedhaa jimaata galgala dubbisee gurbaa kana online irratti hin arganne jimaata galgala dubbisee jennaan. Jimaata galgala namichi hin du'e jedhanii naan jedha. Namichi arbaabaa hin du'e jedhanii amma kanaafuu amma namicha mudiira isaattuudha namicha sanitti dawwalaa jira. Sababa kanaaf naa obsiimee guyyaa kana naa obsii ansi himaa waan jiru naan jedhe ijoolleen barartii moo barartu achitti waan godhe haa godhu namichi kun bakkee haa qabsiisu namichi du'e dhiisettuu kaampaanii waan cufamuu qabu du'a arabaallee numa beekna kaampaanii wanni cufamuuf hin jiru nama kana achiin gahii jedheen tanuma naan jedhee baafate amma jimaata galgala ka baafate gidi sanbata gara sa'aatii 10 sa'aatii biyya kana sa'aatii 4 irra deebi'e huudii tare kana jechuudha irra deebi'eeti maan naan jedhaa namichi hin du'e jedhanii hagammaa namicha mudiiraatiin wal caqacaqaa jirra namichi onnee dhukkubsataa ture hin du'e kanaaf namicha mudiira isaatiin wal caqacaqaa jira fiizaallee dheeressa naan jedhaa jira akkam goonaa naan jedhe ana fiizaa illee dheeressini tikeetti illee hin balleessin ijoollee jala ijoollee nan dhiiftu ijoollee qe'eeti sababa kanaaf kana fala itti dhahii wanti kuni waan badaadha karaa badaan oofaa waan kana kaleessa amanee jennaan waan kanatillee baaftee nakkennitee waan kana bakka itti godhi jennaan ka gidi sanbata irraa bahe ammallee kiibxata gaafa islaa ijoolleen barartu kana sa'aatii 2 biyya kanaatti itti deebi'e onlaayinii irratti onlaayinii silkii isaa ka daariktiin qabu ka biyya galee waan ta'eef amma maan naan jedha arbaamni du'e tikeettiin jara kana salame jedhanii naan jedha tikeettii jara arbaamni akkuma jiruun kana salee ijoollee ta'e bichaa mitii xiyyeeyyuu ijoollee nama 17 harka jiraa xiyyeeyyuu naan jedhe ta'e nama 10 kanaa miti anuu nama 17 baasee qabaa ragaan isaa ragaan guutuun na bira jira sagalee wanni waliin haasofneef akkaawuntiin isaa kan inni anis birrii irra ergeef sagaleen isaa guutuun waan waliin haasofne guutuun na bira jira ragaa qabatamaa guutuu 100% qabaan
amma ijoolleen maal jechuu qabareen ijoollee tanaan maal jedha ijoollee tanaan waan jedhuun hin dhabe ijoollee yoo waan kana bilbilee itti himu of nyaatti ijoollee durumayyuu feekiin irra dalaydee ana namanaan jirtu ana tasa nana manan kaa waan kana akka waan nufi dalageeti waan ta'eef ijoolleen nana manan ijoolleen maraataa bultee namaraachaa bultee akkasumatti tikeettii akkaawuntii irra galchan san himatan achi booda appicha akkaawuntii irra galchan sun gale sun ebalutu iyyuu akka irra galu nu goosisee jedha isaanuma ragaa itti baafta kazaas mucaan kunillee isaanuma walii ragaa itti ba'aa jechuun biyaans hidhaa waggaa 16 irraa waggaa 4tti gasii buusuu danda'u ati amma ofii keetii harka kennatte kunillee laallama lammaffaa na dhaqqabaa jettee dhugaa jirtu dubbattee waan sibira geelle kilir goote dubbatte kanaaf advanteejii qabda advanteejii maybe guutumaan guututti manni gara isaa zooree ati najaa bahuu dandeette waan of kenniteef namoonni akka kan keetii waan akkana isaanii mudate carraa kanaan akka kee kanatti dursanii dhufanii osoo ijoolleen hin himatin bakkeen amma ijoolleen eegaati dhuftee booda na bira dhufan malee sittu dursa dhufe miira na bira dhufte saniin osoo qaxxita viizaa piriinti goote tikeetti piriinti goote risiitii piriinti goote qabattee dhayitee imbaasii fiddee ila waan akkana na godhe jiraata biyya kanaati ebaluuti jette paaspoortii isaa kun orijinaala qabda itti kennite yaa salaam wallaahi yooma san xalayaa sii barreessan biyyatti bakka namni kun wanti diidha haa barbaadamu hin qabamaa jechuu eenyullee seeraa olii miti kanaaf ati amma of ajjeesaa akkas ol godhaa oromootii yamaalii kiyya maalii yellam oromoon duraanii sun hin jiru oromoon amma oromoo dhugaa beekee nama bira dhaabatu qofa den as biratti baaba mucaan kana dhaqooyitoon jiru hin qabama mucaan ammootu akka lubbuu fi ittillee wannan jenne duniyaa gatti tanaa miti kanaa ol illee yoo ta'e lubbuu fi kanatti yaaduun gaarii miti duniyaa dalaganii argan lubbuu dalagamtee hin deebitu mucaan namni martuu mucaan nama biyya kana keessa ture namni baay'inaan beeku garri dhaqu takka hin jiru garri si jeelaa ba'u hin jiru nyaatee boollan seenu innaa waraqaa nama isin beektan irraa dalagatee jira ijoollee saahibbaan baabaa irraa dalagatee jira namni beeku irraa dalagatee jira garri dhaqu takka hin jiru namatti ammootu biyyummaa isaallee waraqaa eenyummaa isaallee namni beeku argamuu danda'a kanaaf